كوتا جني سافورا حمازين كيسا بافنا كوتا كستانا أمنتي كن دوغا لا تين النجد دون فيان وان تين النجد نيمت فيان وان تين النجد نيمت وان أمنتي وفي الليل لسنيمت أوكي نوتي تين النجد نو كوتا سيدنا سكيسا باسا إسلام ما كبرنا ما ننجنو إسلام ما كان كبرنا نتوكل ما ربي أمانه هو بته إرجعسن إسلام ما ربي فيج أقول الله يوتي دتنا بالله يوتي جامال يوتي ربي سبحانه وتعالى سيقالته ربي سبحانه وتعالى هابول يو جامال لته كوتم فيتا كوتو كستاتا جنون أمانتين فينا أول كمسي سمي لله كوني صوبا جرا ما إني أكسير أسون أمانتي صوباتي وإني أكسير أمانتي إسلام ما رجع دابة رجع أنو بتشي فمي كبتا سامبو دانا مو يو شيطانا كبات إيش كيسام بافم كيسام بافم الحمد لله رب العالمين أما اللي باتو منجرا نمني إنما ونجرا ومسلم لأكسير أسين جتشورا ما المسلم نبينتبرا دوفا مسلم نبلينا لما تجرا الدنيا كنرا بينتبرا دكيت جسام باوت وفما وفدان دا جتشو قرآن ربي سبحانه وتعالى كان أفو نمني دابتشو دان دا unjuru سين جتشورا فأكس أيه سيدي سيدي يادا Oke. Ya, setan kabu. Maka kayutin setana firran kabu. Misal marra basi wa machi jiran irra galatumi. أيه سر غافي برايو كباتي تبو Gafi bira ya, gafi bira gafa do jirate. Dhumni keessanoo maal daamma waaqayyo is wajjin jiraachuu maaliin beektu amma isinitti dubbata amma fakkeenya waaqayyo jiraachuu maaliin beektan waaqayyo namatti dubbatee miti kan beekaniin waaqayyo namatti dubbatee osoo hin taane hojii isaatiin beekta rabbiin siigaltee rabbii samiif dachee uumee kan ittiin beektuun hojii isaatiin anuu hojii isaati fakkeenya akka aniin kuni ufin hojjenne akka ufin hojjenne ni beeka haadhaaf abbaan kiyyalee dandeettii akkasiin qabanii ni beeka eenyutu hojjetere isa na uume jira isa samiif dachee uume isa uumaa waa hundaa kan ta'ee jira ka dandeettii waa hundaa oliidha inni sun namatti mul'ata hin mul'atu keessa kan keetinuu ni beekta isa kan tokkicha inni asii ol jira isuma nabiyyoota erge nabiyyoonni waa'ee isaadha himanii jiran rabbiin akkana jedhanii sifa isaadha dandeettii isaadha beekumsa isaadha waa hunda isaadha himaniitiin jiran nabiyyoonni erga himanii nabiyyoota ni fudhadha keessa kiyyaalleen ni beeka jechuudha sammuu kiyyaallee ni beeka maaliif jennaan ani erga uumama ta'e isa uume ni jira jechuudha wanni uumame tokko isa uume qaba inni uume sun ammoo innatti mul'atu gubbaa jira natti dubbatu gubbaa jira sagalee isaadhaan dhagawan garuu ammoo hin beeka keessa kiyyaan kaafe ammoo waan hafeen ammoo waan dabalataadhaan ammoo nabiyyoonni ni himan nabi Muhammad alayhi salatu wasallam bareechanii ibsanii jira waan rabbiidha subhaanahu wa ta'ala qur'aanni waan rabbiidha jabeessee ibseetiin jira bareechee ibseetiin jira fakkeenya ibsa qur'aanaa keessaa laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir wanni isa fakkaatu tokkolleen hin jiru uumama isaarraa wa huwa as-sami'ul basir inni dhagaa waa hundaati argaa waa hundaati wanni takka leessa jalaan dhokatu wa huwa bikulli shay'in alim inni waa hundaahu beeka wanni takka leessa jalaa dhokattu hin jiru حتى وان ارجمين الله وسو ارجم مالك توبيك ربي سبحانه وتعالى وسوان ارجمين الله وسو ارجم مالك تولي نبيك دور درسي بك جيجو وهن دوانا ما ارجما جرو كان غوتو سون ارجمين دور بك دور ما درسيتهم بك وني سجلا دوكا تنجر وهو على كل شيء قدير ومهن ددندا وني سجلا دوكا تنجر فعال لما يريد وان برباد وان سدا اوبم ما تاتي مالو ندلغا حكيم عزيز حكيم انجفتا اوغيسا انجفنون isaadha wani tokkollee sijana ba'uun danda'u ogeessa waa hunda bakka isaatiin maltu kaa'u callisee akkanan dalagaadhaami tabaaf jecha hin dalagu siigaltee tabaaf jecha hin dalagu rabbiin subhaanahu wa ta'ala injifataa wa huwa alqaahiru fawqa ibaadi gabroota isaatii ol jira injifataa wani tokkollee isa jalatti wani tokko isa jala ba'uun danda'u shayxaanaa ta'u waan barbaade haa ta'u wani isa jala ba'u tokkollee hin jiru khaaliqu kulli shay waa hunda uumaadha ka waa hunda uume isum كواهن ده هرتو اسم بهادياتي كان واقفهم اسم وهو الله في السماوات والأرض إني سميف دتشي كذا تلي كواقفهم كان مني سواق اسو جبر من وقادا اسم ما جنان أكا كانت نويب سمي Oke, galatu. Rubra venga fadda. Namala kabda. Ini kan gari. Haye. Gaafii hin qabdu gaafii biraa
itti fufu yoo qabaate itti fufi yaa fakkeenyaaf amma akka mana amantaa keenyatti seexanis yeroo iyyuu ni argina yeroo ba'us ni argina namni sun fayyaa yeroo ta'u argina namumti iji isaa jaamayyuu like kan cabellee yeroo fayyu argina isa kanaan inni kun ta'uu isaatiin soba itti yaadda nu biratti akka waaqni jiretti yaadda والله سكنا والقبته يا غوبجي كو شياطين انما صبدي بك كان شيطانو انما صبن شيطانو انما تهدون جلسن حتى اما كريستان نكنا قد جتمالي ور هندوزي مي بيراو دايته كنا اول ارغيتا ور هندوزي مي بيراو دايته ساتي كان انترناشونال تاني حجچو جيرن انترناشونال تاني حجچو جيرن بك هندتي ونا دابني جچودا منا يالا دابني حجچو جيرن ور هندوزي مي راجچو سكنا والقبتهتي achitti namni fayyuu jira asitti maal isa kana wal qabatee maal jedha Yesuus Kiristoos Maatewos boqonnaa 7:21 irratti nama jaalala abbaa koo isa waaqara hojjetutu mootummaa waaqayyotti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuudhaan itti gala miti jedhee namoonni hedduun guyyaa dhumaa sanatti natti dhufanii jedha nuti yaa gooftaa maqaa kan keetiin hafuurota hamoota baafneerra raajii hojjenneerra hojii dinqii baay'ee hojjenneerra naan jedhu ani garuu gonkume sinin beekuutiin irraa deema isaan hin jira jedha. Sheexaanonni nama jallisuudhaaf waan kanaa oliyyuu hojjetan. Macaafnuun dubbata. Sheexaanni nama gowwoomsuudhaaf kanaa oliyyuu hojjettii jedheetiin dubbata jechuudha. Macaafni matammaan macaafaatu. Sheexaanonni nama jallisuudhaaf nama karaarra maqsuudhaaf kanaa oliyyuu hojjette. Kana amma wantoota amma hafuura amma baasuu homaa kan jedhu kana dhiisitti waan kanaa olitu hojjechuu dandeessa. Isa kanaaf ammoo namni maaliin beeka? Namni isa kana bu'uura godhateetiin deemu ni dogongora kamiyyuu. Musliima illee haa ta'u kiristaana haa ta'u ni dogongora hama waan fayyaati wal qabate wantoota akkana jala kan deemu jechuudha wanni ittiin amantiin tokko sirriidha jedhamee beekamuun waan itti aman fakkeenyaaf musliima yoo taate akka musliimaa sin dubbadhaa qura'aanaaf hadiisa irra fidaniitti ilaaluudha kanuma musliima ta'ee amma akka peentee daawwatee hojjetu olitti hojjetu jira musliima ta'eetiin akkanumatti harkaan tuqeetiin hafuurri hamaan ati jettu kun namni laamsha'eellee namni maal hidhee lafaa keetiin deemu jira. Garuu ammoo keessa isaatiin kan hin salaanne kamaal hin taane jechuudha. Maaliif jennaan sheexaanota jala oofee jechuudha. Musliima ofiin jedhee inni musliima illee miti haqiiqatti. Musliima illee miti inni haqiiqatti. Shayaaxiinni jallina kan keessi argannaan si jala deeman waa hedduu gochuu danda'an waan nama gowwoomsaniin jechuudha. Raajonni sobaadhaan wanni uummata gowwoomsaa turanii karama kanaan. Wantoota akkana kana fafakkeessanii tuma nama soban. Kanaafuu wanni akkanaa kun amantii dhugummaa mirkaneessu. Inni kun amantiin tokko dhugummaa isaadha hin mirkaneessu jechuudha. Isa kanaan amantii qabaachuu hin danda'a. Amantiin macaafa irratti dhaabbata malee.